Filooqii guyyaa qidame samoona kana xiqqoo waan dhukkubee fi asteeris ta'e gammeen xiqqoo dipireeshinii keessa waan galan fakkaata jaarri badaa ittiin tollee qursiin illee seeraan nyaatamaa hojjetamallee hin turre annaa har'a ganamaan ka'ee naa wayyee fooyya'eera waaqaaf haa galatu waan ta'eef maaliif qursii hojjedhee fataa isaaniin godhuu jedheetiin ka'eetii jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqaa. Egaa ganama ka'eetiin qursii haala kanaanii buuphaa hojjedhee shaayii godhee qursii qopheessee namichallee kaasuu fi asteerillee kaatee qursii eegaatii jirti. Akkuma argitanii wantoota na barbaachisan asirratti qopheessiitiin jira jechuudha. Akkuma argitan buuphaan jira, timaatimiin jira, shunkurtiin jira, qaaraan jira. Isinii fi ifaadha. Isa kana dhiisee waan biraatu na dhiisee faanaatti tola. Yaa'u nama biratti yeroo namni dhukkubsatu, yeroo namni waa tokko ta'u yeroo namatti toluu diduu kaan immoo isa fayyaatu cinqamachuudha. Isa fayyaatu dhukkubsata. Kanumarraa kan ka'e fakkaata badaa itti tolaa hin turre isaanitti immoo. Har'a immoo fayyee waan jiruu fi maaliif qursiin hojjedhu jedheetiin ka'ee jira. Viidiyoo aga xumuraatti daawwachuu hin dagatiin akkasumallee laayikii gochuun irraanfatina. Namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib gootanii gara mana keenyaatti yoo dabalamtaan isin jaallannaa isin simanna jechaati. Haala margaartan kanaan shunkurtii koo kataf godhadhee kukkutee shakshuukaa hojjechuudhaa fi shakshuukaa baay'een keessaan inni beektu jechuudha. Shunkurtii haala kanaatiin ergaan kukkutadhee booda gara maxabashaatti dabarse baay'ees immoo ariifachaatiin jira. Qursii kanaa booda bakki deemnutu jira naan jedhee ture. Bakka ta'e deemnadhee kanaan dura itti himee yeroo meeqa inni hojiitti waan biizii ta'uudhaaf gara sana deemuu hin dandeenyes immoo Finfinnee deemnee suupparmaarketii deemee wantoota na barbaachisanii kosmootiksii waan akka shaampoo kireemii miraamanii bitachuun barbaade jennaan singeessa naan jedha garuu nageessuu hin dandeenye sababa hojiitti biizii ta'uudhaaf ani immoo bakka shaamboollee waanuma jiru hundumaa fixachuutti jira jechuudha waan achi fidee kanaaf suupparmaarketii deemuu barbaade. Magaalaa as ejeree keessallee ni jira suupparmaarketiin biyya alaa akkasumallee magaalotaa keessallee ni jira garuu immoo isa Finfinneetu caalaa jechuudha. Innaa kanaaf achi deemnaa jennee turre achis immoo waan deemnu miti sababni isaa arras ganama haga keessaatiitti jechuudha. Haga sa'aatii 6tti hojii qaba. Sa'aatii 6 booda immoo Finfinnee deemuun sa'aatii namachi deema waan ta'eef asuma hoolota deemnaa suupparmaarketii naan jedhee ishee kana gurra na buusee jira. Sana baay'ee ariifachaa jirtan jira. Kun akkuma argitanii timaatimii shunkurtii miraamanii koo qullitti godhee olitti laalla'ee qaaraas kukkutee lafa kaa'eera akkasumallee kun inqulaarii baxabbaxaan jira. Isa booddee haaluma argitan kana nan xumura as kanatti sagalee nan dhaaba nan jarjara waan ta'eef isiniitii gala. Aga xumuraatti daawwadhaa dhuma irratti immoo shaaworii galee rifeensallee miiccadhee fataa zanaa jedhee babbareede gara suupparmaarketii kootti sokkuudhaa fi viidiyoo naga xumuraatti maal akka ta'e isiniif dhiiseetiin jira. Qursii warri barbaadan immoo koottaa nyaadhaa affeeramtanii jirtu isiniin jedha. Laayikii akka hin daganne hundi keessaniyyuu as keessa bakki gaafa isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Waan hin ariifadheef isinitti kenneetiin sokkee isin immoo waan jedhamtan galmaan gaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hagan dhufutti nagaa fayyaa ta'a. Suupparmaarketii sana keessa maal takka jiru maaltu yoo viidiyoo waraabuun danda'ama ta'e isallee simbiraan hin qaqqabsiisa waree jechuudha. Waan hin argin deemu ammoo simbiraan gootti ariifadhanii beektu isallee isin hin qaqqabsiisaatii akkasitti laayikii godhaa. Jajjabeessa viidiyoo kana baariyaalii baasaa na eega baay'ee.